sharruma waraabata ati ammoo diin barachuu jaalatta waardiyyaa taatee fi eeydii tottoohatta biqila diin islaam guddisu jaalatta rabbi sirraa haa qabu hinaafaa jaroota sadarkaa ta'e sana fuudhee balloo kaayee goota isiniin haa jedhu bas jetteeti nyaataa. Ustaaz Hassan Ahmad saahiba hooqaalii leenca diin islaam halaal yastiin tali daktoora wallaansaa qalbiin biine kan rabbii qawlii kanas ibadaase yaa ummata fadlii rabbiin keenya gaariin qaadirul jaliili isa kaan ol baasee kaan godhu kimbili kullii namaa keessaa ni dalaga adilii warri markaza kanaa fi markazoota hundaa martiin alhamdulillaahi jechuun sirra jirti karabbiin assi fide markaza ilmiiti kan walitti qabamtan sababaa quraanaati sababaan ilmiinsaa taaka daawwiti isa fattamuudhaan walgeessan asitti arra walitti dhuftan markaza kanatti kadur hin argamne bakka kanatti kadur ati hin qabne rabbi biraggati diin baruunsi godhee allahaaf gabritti asingee kunoonoti ateeraraam bu'aa ustaazanii moo qalbiin tafakkuraa dubbadhee dubbii ilaalan qara fudhadhu sii fudhatuun gara yooniin sutuqallee dhiifama hadaraa kulliin ilma namaa numa dogongora yooniin dogongorallee lubbuuf sheeyxaanirra yoo naqa gaxxame rabbii koo qaadira aboonaan jettanii hummaa nurra tura assalaamu alaykum dhiisee deeme firraam